Yuunivarsiitiin Haramayaa eegumsaa fi kunuunsa naannoo irratti roga hedduun hojjechaa akka jiru ibsame. Yuunivarsiitichi hojiilee kunneen keessatti immoo hojii misooma sulula haroo Haramayaa fi naannoo dhangaggoo deebisanii misoomsuu ijoo akka ta'es hubachiiseeti jira. Gabaasa Shimallis Baqqalaa Asteer Girmaatu nuuf dhiyeessa. Yuunivarsiitii Haramayaatti itti aanaa pirezidaantii qorannoo fi hirmaannaa Dr. Isiyaaq Yusuf kunuunsaa fi eegumsa naannoo irratti yuunivarsiitichi hojiilee baay'ee hojjechaa jiraachuu ibsuun kunneen keessaa hojiin naannawaa sulula bishaan Haramayaa misoomsuu fi naannawaa dhangaggoo deebisanii misoomsuu irratti hojjetamu isaan ijoo akka ta'e ibsanii jiran. Bu'uuruma kanaan sulula bishaan Haramayaa irratti biqiltuu dhaabuu irraa eegalee biyyoo dhiqamte deebisanii misoomsuu fi naannawaa bishaan Haramayaa balfa irraa qulqulleessuu irratti hojjetamaa jiraachuu Dr. Isiyaaq Yusuf ibsanii jiran. Yuunivarsiitiin Haramayaa eegumsa naannawaa irratti dalagaa hedduu dalagaa jira. Inni gurguddoon xiyyeeffannoo qaban isa bishaan Haramayaa kanaa fi sulula Haramayaa kanaa fi naannawaa dhangaggooti sulula dhangaggoodha. Bishaan Haramayaa kana irratti sulula irraa waa dhaabuu irraa eegalee dachii nyaataman bakka deebisuudhaaf tattaafachuutti eegalee qoshaashawwan as seenan qulqulleessuutti akkanumattis hoggayyuu amatatti inventorii bishaanii kana fuuna jechuudha. Bishaan hammam qabnaa waan jiru fuuna. Amma wanni arkutti jirtanas ministeera bishaaniitii fi enerjii wajjin wal taane inventorii amatatti fudhannu. Inventoriin kun bishaan dur idee irratti jechuudha dubbisaa ture. Amma immoo hammam idee hammam irratee lakkoo isaan kaayuu jira jechuudha. Na fakkeenyaaf barawwan dabra afran akka lakkoo isa faranjiitti 2020 irraa eegalee 2020 irraa eegalee hanqaammaa amata tokko fudhachuu jira. Amata tokko fudhannu wanni jiru maalinni hamma amata duraa ilaallu miliyoona cubic miliyoona 6 fi qabxii 5 ture. Amatatti aanu qabxii 7 qabxii 9 jecha idaa deemu jira. Hongaa ideensi isaalleen hanqinni roobaa kan akka jirutti ta'eeti. Yoo roobni sirriitti roobee jiraate daran idaa deema jechuudha. Tanii wal qabatee amma har'aantan wanni godhan isa baazoomeetirik istadii jedhama. Bishaan bal'ina vooliyuumii meeqa qabaa, dips isa gadoo hammam fagaataa, akkanumattis bara dabreen dorgomsiisu maaltu adda jira waan jiru dalaguu jiran jechuudha. Inni kun gaa faayidaan isaa akkuma jetti tilmaamaan usaniituma bishaan ida'ee fi xiqqaate jedhanii dubbachuurra akka gaariitti xinxilanii lakkoo isaan kaayuudhaaf faayidaa guddaa qaba. Torbaan tokko dura fakkeenyaaf torbaan lama dura naannawaa sulula Haramayaa irratti dirooniidhaan mukni dhaabaa turre san hammam guddachaa jira bal'achaa jira waan jiru dirooniidhaan ilaalaa turre. Tiimiin tokkollee akkanumatti isa dachii hanqaarraa sulula Haramayaa hektaara 40,000 gaarawwan toora 7 fi 8 namni ooyiruudhaaf hin faayidu inni irra dhaabni jiru kan sanirra saatalaayitii imeejii dalaguu jiranii. Gama biraatiin waggaa waggaan hojiin hanga qabeenya bishaan Haramayaa mala saayinsawaatiin adda baasuuf qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu fi waggoottan arfan darban bara 2020 irraa jalqabee hanga qabeenya bishaanichaa fudhachuun ragaa saayinsawaatiin kaa'amaa akka jiru ibsanii jiran. Torban tokko dura hojiin saatalaayitii dirooniin gargaaramuun biqiltuuwwan naannawaa sulula bishaan Haramayaa lafa faayidaa irra oolaa hin jirre hektaara 40,000 irratti dhaabamee fi dhiqama biyyee deebisanii misoomsuu irratti hojjetamaa ture jijjiirama hangam fide kan jedhu hojiin qorannoo fi ragaan adda baasuu hojjetamaa akka jiru itti aanaan pirezidaantii Dr. Isiyaaq ibsanii jiran. Hojiileen eegumsaa fi qabeenya uumamaa irratti yuunivarsiitii Haramayaatiin hojjetamaa jiran danuu ta'uu fi ji'oota darban keessa toora weebsaayitii bishaan haroo Haramayaa hundeessuun ragaalee jijjiirama qilleensa waggaa 20 fi 30 dura jiran hamma roobaa jiidhinaa fi jijjiirama qilleensa toora weebsaayitii kana irratti dhoobamaa jiraachuus itti aanaan pirezidaantii qorannoo fi hirmaannaa hawaasa yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Isiyaaq Yusuf buufata raadiyoo hawaasaa yuunivarsiitii Haramayaa Hayyuu FM 91.5 waliin godhaniin ibsanii jiran. Saatalaayitii imeejiin kun faayidaan isaa maali? Bara wadda biran amata 20 50 jijjiirama jiru nu agarsiisa. Tuutni tokko san dalagu jira jechuudha. Tuutni biraa
mukawwan dhaabaman kun parsantaa meeqaatu guyyaarraa guyyatti itti adeemu jira waan jiru kan dalagu jiru jira ka diroonii kun jira akkanumattis sululawwan fakkeenyaaf boodarra ilaaluu dandeessanii sululawwan kana bishaan haramaatti seenan sululawwan kana irraa seenanitti dachiin akka hammam nyaatamtee jirti isii tana hoo bakka deebisuudhaaf maal godhuu qabna waan jirus osoo hin sarra jirra jechuudha. Kanaafuu dalagaan irra jirru tokko gara tokkoon qofaa osoo hin ta'in gara hedduudhaan itti fuulduraan waan bal'aa walitti fidna. Bara fakkeenyaaf bara baatii shanawwan dabran kana keessa websaayitii tokko develop goonee jira. Haramayaa kana websaayitiin kun Haramayaa kana qaba. Climate data qaba fakkeenyaaf climate data amata 40 dura seensifnee jira. Rooba, moisture-dha, humidity dha waa hunda seensifnee jira. Amma data irra fudhannu kanallee ni seena jira. Bara afran dabran kana keessa dataawwan fuune hunda already seenee jira. Kanaafuu akkaataan itti deemu jirru gaa isa comprehensive gara hundaanu yoo itti deema malee inni itti eegumsi naannawaa kun gara tokko qoftaan waan tokko qofaa daleetee bakkaan bahuu hin dandeessu jechuudha. Kanalleen hirmaannaan hawaasaa guddaadha. Hirmaannaa hawaasaa wanna kana yaadachiisuu irra beeksisuu irratti akkanumatti sun cinaa akka dhaabbatan godhuu irratti fakkeenyaaf amma torbaan dabre keessa qulqullina naannawaa turre qulqullina naannawaa kana irratti hawaasni hirmaateen wajjin dalaguu jira. Mukawwan dhaabuu ganna keessa godhamullee hawaasni wajjin dhaabbatee dalaguu jira jechuudha. Naa hirmaannaan hawaasaa guddaadha. Hawaasnilleen waan bishaan dhufe kana bishaan bakka deebi'e kana irraa bu'aa akka gaarii takka argatuuf leenjii kalluuna oomishuu irratti kan nu jira. Kalee fi har'a irraa eegallee kalluuna oomishuu irratti kan nu jiraaf. Kalluunni gaa zamana dheeraa asii dhabamee waan jiruuf akkaataa itti nyaatanillee itti qalanii nyaatanillee leenjii kan nu jiraaf namni hedduun ni beeka tokko tokko kan hin beekneef jechuudha. Kanaafuu akkaataan itti jiru hawaasaas fidee naannoo eegumsaas bishaan kana dachiin nyaatamaa jirtu eeguu irrattis akkanumattis amatu daataa inventorii fuudhuu hamma websaayitii geenye jira jechuudha. Kun itti babal'isee itti fufutaa jechuudha. Yuunivarsiitii Haramayaatti qindeessaa piroojeektii misooma sulula bishaan Haramayaa kan ta'an obbo Diinee Rashid yeroo ammaa hojiin qabiyyee gadi fageenya bishaan Haramayaa fi bal'ina bishaan haroo Haramayaa mala saayinsawaa ta'een ministeera bishaanii fi inerjii waliin ta'uun adda baasu hojjetamaa akka jiru ibsanii jiran. Yaa akkuma har'a ilaaluu jirtanitti guyyaa har'aan tanaa haala gartee qabiyyee bishaanii gadi fageenya isaa qabiyyee bishaanichaa fi lafa inni irra ciisu jiru kana bal'ina isaa kana fudhachuutti kan jirru mala saayinsawaa ta'een ministeera bishaanii fi inerjii wajjin walitti qindoomuudhaan isaanii wajjin meeshaa isaan irraa argifannee ogeessa keenya fayyadamnee ilaaluutti kan jirudha jechuudha. Kunis maali akkuma kanaan duras waggoottan 3 dabran ulfaana hordoffii godhaa turre bishaan kana qabiyyeen isaa maal fakkaata ni dabalame ni hir'isee hangamiin dabalee takkaawwan hangamiin hir'isee waan jiru beekuudhaaf waggaatti yeroo 2 fudhanna. Kunis yeroo bonaatii fi yeroo gannaa garaagarummaa isaan gidduu jiru beekuudhaaf hangam takkaan dabalee hangam takkaan hir'isee kan jiru beekuudhaaf itti dhiyeenyaan hordoffii goona. Kunis maali faayidaan isaa yoo jenne jechuun haalli hin qabu haalli qabataman haalli baramaan alatti yoonii fi takka baay'ee hir'isuu yoo jiraate maal irraa irratti kan maaltu hir'isuu kana fide jennee itti deemnee fala isaa lafa kaa'uudhaaf jechuudha. Kunis akkuma beekamu Yuunivarsiitiin Haramayaa piroojeektii qindaa'aa misooma sulula Haramayaa misoomsuudhaaf waggoottan kurnan dura qindeessee gara hojiitti seensisee kan ture. Kunis piroojeektichinis gaarreen irratti yeroo bonaa hojii istiraakcharoota garaagaraa hojii eegumsa bishaanii fi biyyeedhaa garaagaraa ni hojjeta. Yeroo gannaa immoo biqiltuu dhaaba. Akkasumatti ammas naannoo jiddu galeessaatti galiiwwan biyyee dhiqamee gara kallattiidhaan gara bishaan haraatti galu hir'isuudhaaf istiraakcharoota garaagaraa hojjeta. Ammas naannootti duula qulqullinaa uummataa wajjin ta'ee irratti hojjeta. Kanuma waliin wal qabsiisee egaa naannootti uummata jiranis hubannoo garaagaraa
haala bishaan kanatti tursiisuun danda'amu irratti marii garaagaraati godhaa jechuudha. Bifa leenjiitiinis bifa mariitiinis bulchiinsa naannawaatii fi hawaasa naannawaa waliin waggaa waggaadhaan ni mari'ata. Kallattii fuuldura akkam akka ta'uu qabu haalli itti fayyadamu bishaaniitis akkam akka ta'uu qabu irrattis ni mari'ata. Waa baay'eedha jechuudha kan yuunivarsiitiin hojjechaa jiru bishaan kana irratti. Waggoottan darban qabiyyee bishaan Haramaayaa dabaluu fi hir'isuu adda baasuuf waggaatti yeroo lama ragaan kan fudhatamaa jiraachuu ibsanii faayidaan isaas bishaan garmalee kan irrachaa deemu yoo ta'e sababa isaa addaan baasuun mala dha'uuf kan fayyadu akka ta'es obbo Diineen yaada buufata keenyaaf kennaniin hubachiisanii jiran. Waggoottan darban keessa ragaa fudhatameen gadi fageenya bishaanichaa meetira 4.5 ta'uu fi qabiyyee isaa immoo meetir kiubii miliyoona 8.9 akka tures qindeessaan piroojeektii misooma sulula bishaan Haramaayaa obbo Diinee Rashiid ibsanii jiran. Waggoottan sadan darban hangi qabeenya bishaanii jiddu galeessaan dabaluu fi kan waggaa kana ammoo qorannoon geggeeffamaa jiru yeroo xumurame kan ibsamu akka ta'e ibsamee jira. Naannawaa bishaan Haramaayaatti balfi kallattiin gara bishaanichaatti gatamaa jiraachuu fi hawaasni bishaan qabeenya mataa isaa ta'u hubatee eegumsaa fi kunuunsa barbaachisaa akka godhuuf obbo Diineen ergaa dabarsaniiru. Amma yeroo bonaati yeroo jirru kun yeroo bonaati yeroo gannaa bira dabre fudhannee turre yeroo sanitti average jiddu galeessaan jechuudha gadi fageenyi isaa gara naannoo meetira 4 wayii ture. Qabiyyeen isaa ammoo gara meetir kiubii miliyoona 8.9 naannoo kanarra ture. Amma ammoo garaagarummaa san jidduu jiru ilaaluudhaaf amma hojiitti jirra jechuudha. Kanaaf hojiin kun yeroo xumurametti garaagarummaa isaan jidduu jiru beekuu dandeenya jechuudha. Kanarraa kaanee jechuudha. San dura yoo fudhanne ammas waggoottan san dura dabaliin akka jiru agarsiisa. Dabaliin akka jiru agarsiisa. Jalqaba yeroo fudhannu meetir kiubii naannoo meetir kiubii miliyoona 8.6 irra ture. Yeroo jalqabaa waggaa sadii dura gaafa jalqaba fudhatame jechuudha. Amma yeroo afaffaadhaan na fakkaata yeroo fudhachaa jiru kuni deebii ammas naannoo meetir kiubii 8.6 maalitti ol guddate sanirraa keetti gara meetir kiubii miliyoona 8.9 ol guddate jechuudha gara yaabessa. Kanaaf amma immoo lamaan darban dabalee jiraachuu dandeenya. Waggoottan lamaan darban dabalee jiraachuu dandeenya. Garuu barana hanqinni roobaas xiqqoo waan tureef haala jiru ganaa hubannaa jechuudha. Amma haala amma qorannoo godhamu jirurraa yeroo qorannoon kun ifa bahee beekamuu danda'a jechuudha. Kanarratti akkuma reefu si kaasee yuunivarsiitiin eega piroojeektii kana qindeessee gara hojiitti galchee as naannoo gaarreen irratti gaarreen duraan qullatti hafan sababa garaagaraatiin qullatti hafan gubbaatti istiraakcharoota garaagaraa hojjechuudhaan biqiltuuwwan gosa garaagaraa 500,000 tilmaamu waggaatti jechuudha. Dhaabaatti kan ture waggoottan kurnan wal faana jechuudha. Wal faana dhaabaatti kan ture araddoota sulula bishaan Haramaa keessatti argaman gaarreen tuttuqaa namaa fi beeyladarraa bilisa godhan waardiyyoota itti qaxaree gara waardiyyoota 14 mumaalii olii cimma qaxaramaniin carraa hojii argatanii gaarreen sanarratti bobba'anii eeganii gaarreen sanis tuttuqaa namaa fi beeyladarraa bilisa godhanii gaarreen akka misoomu deebii akka misoomu godhaatti hojjetamaa kan ture. Kanaanis gaarreen haala gaarii irratti argamachuu dandeenya. Bosona deebi'ee bosonaan uwwifamee haala gaarii irratti argamachuu dandeenya. Kanuma wajji wal qabateetti waggoottan sadii naannoo waggoottan 4 dura haalli roobaa tures gaarii waan ta'eef kana wajji wal qabatee bishaan Haramaayaa deebi'uu dandeetti kan ture. Kan waggoottan 17 waliif dhabamee ture bakka itti deebi'uu danda'ee jira. San booda yuunivarsiitiin jalama bu'eeti eega bishaan deebis bishaan kana tursiisuudhaaf maal hojjetamuu qaba waan jiru piroojeektiin bifuma moor itti dabalee bifa qindaawaa ta'een hawaasa naannawaatii wajjin ta'uudhaan leenjii hubannoo garaagaraa kennuudhaan itti dabalee ammas teekinooloojiiwwan bishaan qusatan kan jallisiidhaaf oolan garaagaraa bifa qonnaan bulaatti beeksisuudhaan naannawatti hojjechaa kan turre. haala itti fayyadamu bishaanichaa irrattis keessattuu motoraan qonnaan bulaan naannawaa baay'ee motoraan motorbaanki baay'eedhaan harkiseetti kan fayyadamu san irratti illee akka paanaal diskashiniitti akka marii paanaalitti itti fayyadamu irratti rakkoo ture akka marii paanaaliititti maal godhuu qabna waan jiru irratti
hawaasa naannawaatii fi bulchiinsa naannawaatii wajjin affeerrannee irratti haasawaa kan turre sunis bifa dookumantariitiin qopheessineeti akka kitaabaatti maxxansinee marii bu'aa marii sanii jechuudha. Qaama kamirraa maaltu eegama waan jirratti bishaan kana tursiisuudhaaf qaama kamirraa maaltu eegama waan jirratti mari'atamaa kan ture sunis biiroolee qaamni dhimmi ilaalutu hundaaf kennamee tiraabsameeti kan jiru jechuudha. Yeroo biyyeef fuuldura amma yeroo gabaabaa keessatti marii sun ni gaggeeffama. Marii sun irratti maal hojjennee namuu qaamni yuunivarsiitiinis qaamni naannawaa bulchiinsa naannawaatis hawaasni naannawaa hoo maal hojjetee bishaan kana tursiisuu irratti waan jiruuf taa'aa jechuudha mariin keenya fuuldura yeroo biyya. Kanaaf akkuma reefu kaasee naannoo gartee bishaan gara bishaanitti galchan kallattiidhaan gara bishaanitti galchan irrattis hamma biyyee fi balfa garaagaraa gara kallattiin gara bishaanitti galu hir'isuudhaaf istiraakcharoota hojjechuu jiruutu jira. Sunis akkuma jirutti ta'ee qulqullina gartee aayilaandiiwwanii fi balfa garaagaraa fi biqiloota barbaachisne gartee kan bishaan irratti margan kana kaasuudhaaf duula qulqullina mana barumsa naannawaatii wajjinis ta'uudhaan hawaasa naannawaatii wajjinis ta'uudhaan waldaan dargaggoota gurmaa'anii asirratti qurxummii adamsanii dhiyeessan wajjinis ta'uudhaan bura madaanfaa wajjin ta'uun duulli qulqullinaa ni gaggeessinaa jechuudha. Haala kanaan itti fufiinsa isaatiin hojjechuudha. Gabaasni kan Shimalis Baqqalaati.